Ashamaa harka fuune akkam jirtu hordoftoota kiyya nageenyi waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ay nagaan qaba galata waaqayyoo isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba. Walirraa tutturree jirra xiqqoo hojiinis biizii na godhee viidiyoo hojjechuus naami jechaa hin jiru kanattaanin badeessiniin jedha. Arammoo viidiyoo xiqqoota akkasiniif waraabuu barbaade. Inni maali hojjettanii kireemii kana namni hin beekne hin jiru. Kireemii yaani warroonni dhadhaa barbaadanii dhabdan akka haala salphaatti mana keenyatti hojjetanne warroonni dhadhaa barbaadanii akka haala salphaatti mana keenyatti hojjennee dhadhaa dibachuu ni dandeenya jechuudha. Kireemii kanarraa dhadhaa baafnee jechuudha. Kireemii kana koobii tokko fayyadama. Bisa kana tokko ከዛ ማሽኔን አቃ akkanatti guutee jira jechuudha. Inni kun bishaan koobii lamaaf walakkaa itti naqee kubbaayaan tokko isa koobiin tokko isa kireemicha jechuudha. እና argatanii akkanatti be akkatti dhadhaa sabasabe jechuudha. Bishaan baay'ee koobiin tokko furdate bishaan baay'eetti dabalti guute jechuudha. Antinitti biqitanii baay'ee bareeda dhugaa mataa keenyaaf ayyaana akkuma dhadhaatti baay'ee bareedaadha. Eshi bahee xumuramee jira. Biqitanii wanno hin qorrine oqaa sila ta'eef waliin qabanne jechuudha. Keessa ta'ee wal qabata. Bitanii bishaan qurraasootti naqanii akkuma dhadhaa biyya keenya yeroo raafamee akka irraa guuramsetti irraa guuramu bahee jechuudha. Garuu bishaan irra darbuu qaba. Kireemiin yoo baay'ate intini miti. Kireemii koobii tokko fayyadame garuu intinidha. Bishaan baay'ina barbaachisa. Dhadhaa barbaadanii dhabdan akkatti fayyadamuu hin dandeessu. Yaani akka dhadhaa biyya keenyas ta'uu baatu bareeda garuu bareedadha. Akkana fakkaata dhadhaan kee asinii tokko naa ba'e jechuudha. Maaliif bishaan qorraan akkatti ba'e jechuudha. Bareedu baay'ee bareeda. Isiniin jedha baay'ee bareedadha. Itti fayyadamaadha. Mataa keessan gogiinsa mataatiif baay'ee bareeda jechuudha. Yookaan yaani ofirra bulchuu booti ganama dibatanii galgala dhiqachuu bareeda jechuudha. Akka dhadhaattis nu faayiduu baatu baay'ee bareedadha. Na akkasii fayyadamaadha baay'ee bareedadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. እና ፍሪጅ keessa lafa akka hin goone bakka sila ta'eef ፍሪጅ keessa gochuudha. እና viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata
sinin jedha warroonni mana kiyyaa faaraa taatan subscribe godha warroonni kun immoo like comment yaada keessaniif naaf barreessuu yaadatin aan sinin jedha yoo dandeessan immoo share naaf godhaadha sinin jedha hordoftoota kiyyaa viidiyoo dheersuun barbaanne sinin jaalladha horaa bulaa bye bye